kabajamtoo dhaggeeffattoota keenyam balballoomii oduu armaan olitti isiniif dhiyaatin kan isinii wajjin turum akkuma isinuu beektanum anumam egaa yaa jiroonam hanga xumura sagantaattim nu wajjin turaan affeerraa keenya isa jalqabaatim egaa tole guyyaa irraa kanam gaaddisa markaza Zillul Islaam keessattim gaggeessaa obboleettii keenyam Tamiimaa Mustafaa jechuun kan beekamtum jira jechuu dhageenyim gamaa fi gama sirraam biyya keessaa ala osoo hin jedhin waduu odeeffannoon isaa qulqulluu ta'e qofaam hanga rabbiin keenya nu gargaareem odeeffachuun barreeffanneem kan qabannee isiniif dhiyaannedhaam gama sagantaatti osoo isiniin dabarsineem hundeessaa fi barsiisaan akkasuma barattoonni markaza Zillul Islaam waan barbaachisaa ta'een isin simachuuf jecham guyyoota muraasa duraam kan qophii eegalanidhaam qophii jarri eegalan keessaam akkuma isin argitanii dhaga'aa jirtan kanatti bunnis ni jira shaa'iin waan nyaatanii raamoom qongaalaa fi kan dibichaam akkasuma kan re'ee fi lukkuum wanti dhabame hin jiruum yeroo nyaatanii kaatanusim bakka taa'umsaatiif hin rakkatinaam ni jira wanti hundinuu guuteem firaashin nama kaddaam bitaa ta'us mirgattim garuma feetanitti ciqiltaniim zanaa fataanuuf jettum egaa yaa jiroonam akkanatti simatamtaniim komiin ni jira jedhee iyyaa du'aniim ergan kana jedheem anis irra deebiidhaan ustaazotii gamtaa akkasuma barattootiidhaan hangafeen keessummoonni keenya kan gamaa fi gama sirraam affeerraa kabajaaf jaalalaa isiniif godhame kana dhaga'uudhaan gaaddisa markaza Zillul Islaam kana keessatti wal geessan xiqqaa fi guddaam dhiiraa fi shamaraam barsiisaa fi barataa osoo hin jenneem andi ሰው ሳይቀር ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ egaa toleem ergan irra deebiidhaan simannaa isiniif godheem gama sagantaa guyyaa har'aatiifim qabannee dhiyaannetti kanan isin dabarsu ta'am egaa yaa jiroonam akkuma beekamu guyyaan har'aa kunim gaggeessaa obboleettii keenyam Tamiimaa Mustafaatiin Tamiimaa Mustafaa kunim godina Arsii Baham aanaa Shirkam ganda Hillaa Xariitaa jechuun beekamtu keessatti kan dhalattee guddattedhaam erga asitti dhalattee guddattee haala jiruuf jireenyaa wal qabattee gara biyya Arabaatti kan imala gootedhaam erga biyya Arabaa kanatti imaltee baroota lama kan xumurtedhaam baroota lamman kana keessatti waa ba'ii isii mudataa ture hangan odeeffadheerraam kanan isiniif qoodu ta'am biyya ambaa kana keessatti bal'inas rakkinas hunduma isaatu obsuudhaan baroota lama kan dabarsitedhaam baroota dabarsite kana keessatti gaaf tokko osuma teessee mobaayila kana asii fachi naannessaa jirtu liinkiin kara hin beekamnerraa isiirra kan gadi bu'eedhaam liinkiin itti ergamaa ture kunis yeroo tokko lama qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan kan yeroo baay'ee isiidhaaf ergamudhaam garuu Tamiimaan kun haala baruu barsiisuu toora onlaayinii kanam waa irraa hin beektu turte maaluma inni gubbaan natti ergamu kun jechuudhaan gadi tuqxe liinkii sanam yeroo liinkii sanam obasiitiin gadi tuqxum imala gara markaza Zillul Islaam kan ustaaz Faaris Abdiitiin hoogganamutti isii fiduu danda'ee ture erga dhuftee markaza kana seentee meemee jedhaa kolfaa ashaqam mudannoo isii mudate keessan tarree isiniif naqam markaza kana keessa seenuun isiidhaaf guyyaa jalqabaatiin erga seentee bakkuma xuqnaan markaza kana keessaa ba'uu dandeessu kan barbaadaa turtedhaam garuu abarbaaddu malee bakka tuqxee baatu argachuu hin dandeenye erga yaalii garaa goote furmaata waan dhabdeef gubbaa bilbila sii gada taa'uudhaan daataa sii cufatte cal jettee dhaggeeffatte sagaleen namoota waan dhaga'amuu dideef keessaa ba'ee tan jira jechuudhaan amma deebistee daataa sii banatte yeroo daataa banattu kana keessatti dhugaadha kara markazaarra imala kara alaatti taasiftee jirti ijjen Tamiimaa Mustafaan kun sababaan kana hunda taateef immoo haala baruu barsiisuu toora onlaayinii mu'abbiitiin gaggeeffamaa jiru kanarraa hin beektu turte erga yeroo muraasa bubbulteem
linkiin kun irratti ergamnaan toqachuun yeroo seentutte ustaazas ata'u barattoonni yeroo sanaaf markaza kana gubbaarra jiran lakkoofsa 8 toqadhuutii wal ba'iyaa tamiimaa ajaan kan kee tamaamii jechuudhaan kan simannaa isiidhaaf godhanidha. yeroo simannaan akkanatti isiidhaaf godhamutti bakka tuqanii wal ba'an waan hin beekneef ara keessaa seenuudhaan lakkoofsa 8 babarreessite eeyyeen erga lakkoofsa 8 babarreesse amma namni na dhaga'u hin oolu jechuudhaan karuma jalaa teessee dubbii eegalte. Aliina saasti aliini gongomte dubbiin dideen itti jabaatennaan sagalees ol kaastee dubbachuu eegalte. garuu maal godhare gama lakkoofsa 8tti wal ba'i jennaan karaa keessaatiin deemtee dhaqxee lakkoofsa 8 babarreessite malee yoom gama gubbaatti wal baatire. meesuutu manaaf ilaalaa dubbii bakka kanaa wallaalummaa waan nama hin goone hin qabdu jechuun dhuguma. Tamiimaan kunis jala teessee dubbii akkasii fi akkanaa erga dubbattee xumurte ammas markaza kana keessaa ba'uufi gamaa fi gamas deemuudhaan wasoosiin ofiin mari'ataa jirtu madaamii isii itti dhufte. yeroo madaamii isii itti dhuftus immoo maal taatee yaa mucaannana maal rakkatte yeroo siin jettee isii gaafattuttis anin beeku akkanaa fi akkas yeroon tokko bakka kana na fide jechuudhaan madaamii isiitiif deebiste. madaamiin isiis akkas jette erga bakka jirtu kana hin beeyne maaliif keessaa hin baanere jechuudhaan itti dubbatte. Tamiimaanis akkas jette anin beeku keessaa ba'u na wallaale akkama ta'u jechuun deebisteef. madaamiinis bilbila harkaa fuuchuudhaan garee kana keessaa karaa alaatti isii baaste. obboleettiin keenya Tamiimaa Mustafaan kun mee ilaalaa dubbiin ajaa'iba yaa jirana. bu'aa ba'iin kun hundinuu isii mudatu malee dirree beekumsaa yookaan dirree barnootaa kanarraa fagaachuu hin dandeenye. egaa yaa jirana erga bu'aa ba'ii kana hunduma isaatu mudatte deebitee karaa gaaddisa markaza Dillul Islaam kan Ustaaz Faaris Abdiitiin durfamu kana dhufte. yeroo dhuftu kana keessatti yeroo deebiin simannaan isiidhaaf godhamnaan gama gubbaatti akkuma taate wal baate. yeroo wal baatutti erga salaamataatii fi erga wal dubbisanii maal taate obboleettii keenya yeroo hedduudhaaf deddeebi'aa jirta barnoota barachuu barbaaddeeti moo maali jechuudhaan isii keessummeessuu itti fufanii. erga isii keessummeessanii haala baruu barsiisuu akkaataatti bulmaata markazaa hunduma isaatu isiidhaaf erga ibsanii isii simatanii markaza kana keessatti tokko lama jettee barnoota kana eegalte yoo ta'u qawaa'idatu nuuraaniyyaa irra deddeebiin gadi buuste. yeroo ammaa kana markazuma kana keessatti kan quraana qara'aa jirtudha. Tamiimaa Mustafaan kun alaaf amalati keessaa meena dhaggeeffadhaa isiniif mallatteessaa. erga markaza kana keessa dhufte markaza nama biraa deemtee hin beektu waan beektu barsiisaa kan hin beekne barachuudhaaf halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin kan tattaaffii gootudha. elaa yaa jirana quraana kana qaraatee asiin ga'uunsi akka laaftuutti miti. haa ta'u garuu rakkoo fi rakkisaa yeroo baay'eedhaaf irra deddeebiidhaan isii rakkisaa jiru madaamii isiin yookaan namni ishiin bira dalagdu yeroo sagalee quraana qara'amu kanaa dhageessu sagalee quraanaa kana dhaga'u hin feetu. osoo namaan mijate nama sagalee quraana qara'amu baqatu kana ittuma siqanii isumatti qara'u ture. garuu maal godhare jireenya biyya ambaa ta'u wajjiniin ati ormaa namaaf hinnaatu akkuma jedhan. Tamiimaan garuu yeroo iriftii qabdurratti dhokattee mimillachaa kan quraana isii qaraatudha. yeroo shabakaan isii didusee wal kaatee luka tokkoon dhaabbachaa markaza kana keessaa nan baasii yaa rabbi jettee rabbii isii kadhachaa kan yeroo isii dabarsaa turtedha. eeyyeen egaa tole Tamiimaan Mustafaan kun haala jiruuf jireenyaa akkasuma haala baruu barsiisuu keessatti erga kana hunduma isaatu dabarfatte kunoo guyyaa har'aa kana jechuun akka lakkoofsa hijraatti baatii safar guyyaa 3 ji'a lammaffaa waggaa 1447 yoo ta'u akka lakkoofsa faranjootaatti immoo Juulaa
Meezaa'i guyyaa 28 ji'a torbaffaa bara 2025 irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa guyyaa 21 ji'a 11ffaa bara 2017 irratti isiniina yookaan wiixata guyyaa ollee galgalarraa akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 irraa eegaluudhaan akka Saudi Arabiyaatti immoo sa'aatii 8 irraa eegaluudhaan akka Dubai yookaan Emirates immoo sa'aatii 9 irraa eegaluudhaan sirni sagantaa gaggeessaa isiidha kan eegalamedha. Sirna sagantaa gaggeessaa obboleettii keenya Tamimaa Mustafaa kana irratti immoo ustaazotii gamtaa akkasuma barattooti isaanii dabalatee keessummoonni fi hiriyoonni laga gamaa fi gama sirraa gaaddisa markaza Zillul Islaam kana keessatti argamuudhaan dhaamsa isiidhaafis nuufis ofiifis kan dhaamuutti jiranidha. Egaa yaa Tamimaa yeroo gara biyyaa galtu diinii kan kee akka hin daganne qaama keessa taradhu qeensa miilarraa kaasee hanga rifeensa mataatti akka amantiin keenya nurraa barbaadutti jiraadhu. Yeroo biyya hambaatii galan daaskooraa yookaan daasbooraan galan jedhanii waa baay'eetu sirraa eegama. Akka durii sana dhiisee akka amma barattee jirtu kana godhi. Faarruu namaatiif jettee akka jiruun dhosteen maal naan jedhu laata jettee jechaanis gochaanis ta'u waan rabbiin keessirraa hin feene hin hojjetin gonkumaa. Jireenyi duniyaa kun har'a taatee bor taateen si hin beekamu. Kanaafuu dhaamsa ustaaza keetiitiin hangafi kan hiriyoota markaza kana keessatti wal barte akkasuma kan guyyaa har'aa kanaallee irra deddeebiidhaan keessummoonni bakka adda addaarraa sirna sagantaa gaggeessaa keetii irratti argamuudhaan dhaamsa isaan si dhaamaa jiran qaama qalbiin dhaggeeffachuudhaan hojiitti akka nuuf eegdu kabajaa fi jaalalaan sitti dhaamannaa. Eeyyen kabajaa fi jaalalaan sitti dhaamannaa. yaa Tamimaa Mustafaa. Egaa yaa jirnoom ilaa maalseetan markaza Zillul Islaam kana keessatti Tamimaan kun obboleewwan isiidha kanneen akka Zamzamii fi Dr. Tayyibaa fa'aa wajjiniin markaza kana keessatti amiira ta'uudhaan kan tajaajilaa jiranidha. Yeroon kiyya waan hanqateef walumaa galattum barattoonni markaza Zillul Islaam galamaa fi galgala osoo hin jedhin kabajaa waliif laatum ustaaza isaanii dhaga'uudhaan rakkoo fi rakkisaa argametti gadi ta'anii marii gochuudhaan kan furmaata itti laatanu malee jetteedhaan kan wal facaasanu miti. Isiniif himuu hin barbaachisu isiniyyuu ni beektu yaa jirnoom. Egaa tole qophii guyyaa har'aatiif qabadhee dhiyaadhe kana isinirraa goola boonduraa hundeessaa fi barsiisaa markaza kana ustaaz Faaris Abdiitii fi hundumti barattoota keessummoota guyyaa har'aa kana sirna sagantaa gaggeessaa obboleettii keenya Tamimaa Mustafaa kana irratti nuuf argaman xiqqaa fi guddaa barsiisaa fi barataa kan biyya alaaf keessaa hunduma isaaniiyyuu bakka keenya bu'uudhaan nuuf galateeffadhaa jechuun dhaamsa isaanii kan nutti dhaammatanidha. Egaa nutis dhaamsa isaanirraa fuunee kunoo isiniin geenyeerra isinis nu dhageessaniitu jennee abdii guddaa qabna. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii sagantaa guyyaa har'aa kana keessatti dogongoraa fi irrina argame maqaa hojjettoota miidiyaa bu'aa ba'iitiin dhiifama kan isin gaafannu ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif immoo guddaa nuuf galatooma. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinu nagaan nuuf tura. Kan facaafanne nuuf amargu ijji nagaa wal argu. Nagayaan nuuf garii ati ruuteenya osoo nu dadhabduu qalbiin teenya nagayaan nuuf garii qomoo keenya. Si dura roobee si haa tolchu faana si booda roobee si haa tolchu faana imalti tee daandii guddina si eebbifne si guddifne sitti tufne firaa fi ahlee wal faana.